Intala siyaasaa kabajamaa Jowaar Mohammed garana nafeera. Yeroo ammaa kanatti waraqaa miseensummaa isaa ifatti irratti fudhachaa jirudha. Ifatti irratti fudhachaa jirudha. Mallattootti fudhachaa jira. Kanarraa kaasee miseensa Kaasa'ee Daawutiin obbo Jowaar Mohammed intala siyaasaa ija uummata Oromoo kan ta'e ifatti fudhatee jira. Baga gammaddan, baga gammanne jenna. Busi rabar bacis, kagaluti. Orang kami sensumas, pura dia bicara, bagaimana nanti mat kita kami asma. Akaboltan, kerro. Anak matul leccabe kakerro meti. Unda dura qabsaa'ota keenya gameeyyii kanneen qabsootana waggoota 50-60 dura buureessanii saba Oromoo kana ka jiraachuun isaa wallaalamee wallaalchisanii ofii waakkatanii maqaa isaa xureessanii saammataa turan roorroo keessaa akka bahuuf cunqursaa keessaa akka bahuuf biyya isaatirratti ardaa isaatirratti caffee haadhaniitti abbaa akka ta'uuf warra umrii keessan hunda qabsooftaniif kabajaan guddaan isinii qabnu maqaa qeerroo Oromootiin isinii ibsuun barbaada. Guyyaa har'aa miseensa Koongireesii Federaalawaa Oromoo yeroon ta'u birrii 130 kafalee farrameetiin seene. Garuu bu'uureessitoonni dhaaba kanaa kanneen akka Profeesar Mararaa Guddinaa, hayyuun akka Bulchaa Dammaqsaa dhiiga isaaniitiin bara dukkanaatitti bineensa mallas seenaa jalatti gadi dhaaban jechuudha. Kanaaf hogganoota keenya kanaaf baga nuu dhaabdan, baga nuu tiisitan, baga asiin nu geessan, baga immoo diddanii lubbuun jiraattanii guyyaa kana agartanii isiniin jira. Guyyaa har'aa miseensa dhaaba kanaa hoggaan ta'u qabsoo daran finiinsuudhaaf osoo malee dhaabbilee tokko keessaa tokko filachuuf akka hin taane akka beektan barbaanna. Miseensummaa kanas hoggaa seennu hogganoota adda bilisummaa Oromootiin, hogganoota Koongireesii Federaalaa Oromootiin, hogganoota paartii biyyoolessa Oromootiin, hogganootaaf gameeyyii hayyoota hundaan wajjin mari'annee daangarra dhaabadhee akka amma duraatitti gaafa dargaggummaa akka qeerrootti boodammoo akka jaarsaatti deemuun gaafa waan hin taaneef filannoo itti aanu irratti sagaleen Oromoo cimee bahee mootummaan uummanni keenya barbaadu akka dhaabbatuuf bifa maqiimee hin do'eemne yoo jenne bifa kam eessa yoo seene wayya jenne walumaan mari'annee seenne malee Profeesar Mararaan miliyoona 72 na bitataniiti miti jechuudha. Walli isaan gameessi keenya Zarihuun reefu aan ilma kutaa miti jedhe har'a miti gajee beektu gaafa nu daa'ima shishikko turre gaafa bara dukkanaa qabsaa'onni keenya gariin ajjeefamanii gariin hidhaa seenanii kun biyyaa bayan aan ilma kutaa miti kutaan nan waaminaa jedhe dhumarratti dhaamsa tokko dabarse ana baawoo miti an kaafaawoo miti an paabaawoo miti ani Oromoodha jedhe hawwiin kee fagoon jiruun jiran Zarihuuniin ati dubbattee waa balleessite dhanii afaan na hidhan malee sira waan gaariin isinitti hima garaan gaarii san garuu hin beeka miti
wanni ani isin mirkaneessu filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'iin wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa way waachuun osoo hin ta'in irratti dhumachuudhaan finne kana keessatti sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin hatamu kana beekuu danda'uu dandeenya. Dhaabbileen keenya hogganoonni keessan har'a maqaaf dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waloodhaan filannoo kanatti akka seenuuf deemu isin mirkaneessuun barbaada. Akka hoogganaa miidiyaattis bifuma kamiinuu gargaaruu nan danda'an ture. Wanni miseensa ta'eef tokko daangarra dhaabannee eeguun daangarra dhaabannee hattuudhaan hattuu jechaa ooluun hin hatinaan nun ajjeesisa jechuun gaa waan hin taaneef dhaabbilee keenya keessatti miseensa taane dhaabbilee keenya keessatti hirmaanne Oromiyaa boru Itoophiyaa waloo teenyaa yoo nuti hin bulchin hattuun bulchuu waan itti fuutuuf jechuudha. Kanaaf dargaggoo qeerroo hayyu obboleessa miseensa jaarmaalee siyaasaa ta'a yoo dandeessan miseensa abaa'otaa miseensa kafaawotaa miseensa pabaa'otaa miseensa dhaabbilee Oromoo haqaan ummata kanaaf qabsaa'anii waadaadhaan osoo hin tahin qabatamaan warri hojiidhaan mirkanaa'e warri hojii isaaniitiin beeytanitti miseensa taha miseensa qofaa miti maallaqa qabdaniin gargaara maallaqa qoon qabaanne hayyuu taatan gorsaan beekumsaan bira dhaabadhaa yoo ka biraa dhabdanii jaarsolii taatan rabbi kadhadhaaf kawni barbaachisaadha. Yeroo ammatti dhaabbilee siyaasaa mormitootaa qofa osoo hin taane dhaaba biyya bulchuu wajjiinis mariirra jirra. Nu Oromoon akka diinummatti waliin ilaallu jiran. Nuyi ummata gadaatuuf hin jenna miti. Ilmaan abbaa gadaatuuf hin jenna miti. Obboleeyyan keenya paartii biyya bulchuu keessa jiraniinis gaaddisa hooggansa Oromoo dhaabbannee garaagarummaan keenya akka jirutti beeyne walii kabanyee waan waloo keenya wanni waloon qabnu Oromiyaadha. Wanni waloon qabnu irratti nageenya biyya keenyaati irratti akkaataa wal dorgommiin siyaasaa nuti goonu injifannoo argamte nu harkaa buufnetti akkaataa orma duratti nun salphifnetti yeroo yeraan wal geenyee geggeessaa jirra. Obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis dongora isaaniitiin qeequun badii isaaniitiin qeequun akkuma jirutti ta'ee obbolummaa Oromummaa san irraanfachuu dhabuunii fi isaanis bu'aa qabsoo kanaa ta'uu isaanii beeynee waliin mari'achaati kan deemnu gaaddisa kana keessatti muummichi ministeeras akka hoogganaatti kan hirmaataa jiru ta'a. Bifa kanaaf miirri jibba qeerroo jibbaan immoo annu nuti sammuudhaan mo'annu warri taankii qabu warra kaleessa waajjira xiqqaa keessatti nu quudhu dide injifannee handhuura biyya teenyaati irratti akkanatti wal ga'uu ka dandeenye jibbaanii miti. Obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiru dhiisati kanneen kaleessa nu ajjeesaa turaniiru tadabarte guddoo taafte guddoo waan kaleessa balleessaniif rabbiin keessanis naa gaafatu fuuldurri keenya waliin jennet karaa itti agarsiisaa jirra jechuudha. Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirri dhaggeeffadha. Filannoo itti aanu kana keessatti obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni hannaa zabanni shiraa zabanni sharrii dhumuu isaa amananii fudhachuu ummanni keenyas jibbaan osoo hin tahin paartii jaalatu hoggana jaalatuuf amanu imaammata naataa jedhu bilisaan filate fulbaana dhufuurratti fuula banaadhaan mootummaaf hogganoota quba keenyaan filanneen bulutti ceena jechuudha. Siyaasaa ce'umsaa keessa jirra.
siyaasaa ce'umsaa dhiiga keenyan kumaatama itti gabbarre kumaatamaan itti cabnee finne keessa jiru. Ce'umsa kana bakkaan gahuun dirqamnis kan Oromooti kan hoggansa Oromooti. Ce'umsa kana bakkaan gahuun hunda caalatti abbaa fedhen kijibnu kan qeerroo Oromoodhaati. Kanaaf wanni guddaan ammaa filannoo jidduutti barbaannu nagaya guddaadha jechuudha. Yeroo ammaatti Oromiyaas Itoophiyaas kan jeequu barbaadu warra achi barabbaree aangoo dheereffachuu barbaadu yookiin aangootti bahuu barbaadu. Nuyi achi barabbaruu hin barbaannu. Nu yaaduu hin barbaannu dhuga qabna. Dhuga qabna. Hoogganoota ummata duratti yoo gadi baafne ittiin hin saalfanne qabna. Ejjannoof ilaalcha sabaaf sablammoota kana biratti ittiin hin saalfanne waan qabnuuf wanni hannuuf wanni jeeyinuuf hin jiru. Imaammata qabnu, karoora qabnu, ummata keenyatti dhiyeessina.